Biyya Biraazil keessatti jaalalleewwan waggoota 20 erga waliin jiraatanii booda ijoollee haadha tokko ta'uu isaanii baruun isaanii dhimma falmisiisaa fi gaddisiisaa ta'eera. Hiriyaan lamaan Andiriyaanaa fi Liyoonaaردoo jedhaman ijoollummaa isaaniitti haadha isaanii waliin kan adda ba'an yoo ta'u, haati isaanii eenyu akka taateen beekan turan. Jaalalleewwan kun maqaan haadha isaanii Maariyaa akka ta'e kan beekan yoo ta'u, dhimmicha akka wal fakkaattii maqaa qofatti ilaalanii turan. Andiriyaanaa fi Liyoonaaርዶon haadha isaanii barbaacha gara buufata raadiyoo tokko erga deemanii booda waan hin eegamnetu isaan mudate. Abbaa warraa fi haati warraa kun buufata raadiyoo maatiiwwan wal dhaban walitti fiduu irratti haadha isaanii barbaachuuf kan iyyatan yoo ta'u, garuu yeroo muraasa booda deebiin argatan kan isaan naassu ta'e. Andiriyaanaa fi Liyoonaaርዶon waggoota 20 dhuunfaan barbaadaa kan turan yoo ta'u, haati isaanii nama tokko ta'uun argamte. Andiriyaanaa fi Liyoonaaርዶon abbaa adda addaa irraa waan dhalatanii fi ijoollummaatti haadha isaanii waliin waan adda ba'aniif ijoollee haadha tokkoo obbolaa ta'uu isaanii osoo hin beekin wal fuudhan. Waggoota 20f gaa'ilaan kan jiraatan yoo ta'u, intala tokko walirraa argataniiru. Andiriyaanaa fi Liyoonaaርዶon dhimmicha booda waa'ee gaa'ela isaanii yommuu gaafataman haadha isaanii akka hin beeknee fi gaa'ela isaanii akka itti fufan beeksisaniiru. Abbaa warraa fi haati warraan kun taatee kana booda hawaasa irraa qeeqnii fi arrabsoo guddaan isaan irra akka ga'e dubbataniiru. Waa'ee dhala isaanii waan isaanii yaaddessuuf hanga dhumaatti waliin jiraachuuf murteessuu isaanii ifatti dubbatan. Haala kana akkamiin ilaaltu? Murtee akkamii murteessuu qabu jettu? Obbolaa ta'uu osoo hin beekin waggoota 20 siree tokkorra waliin ciisaniiru. Ilmoo tokkos waliin qabu. Addaan ba'uu qabu turammoo walitti hafuutu sirriidha jettu. Kana yoo ilaallu akka aadaa Oromoo keessatti dhalattee guddachuun daran nama boonsa. Maatii dhiiraa haadha hangazaatti warri ishii qoratee waraqaa ergata. Waraqaan erga gara warra intalaa qaqqabees maatiin ishee warra gurbaa haa irraa amma zaatti duuba isaa qoratee ilmoo isaa kennaaf. Gaa'elli bifa kanaan dhaabatu isa warri keenya osoo ofiin baratiin nuuf kalaqee nu barsiisedha. Kan akkanaa nurraa baraaru kun gidduu baayogiraafiidha.